Badhaasa godina Shawaa Lixaa kan ta'e Haroo Dandii akkuma Haroo Wancii miidhagina uumaa hedduu nama hawwatu kan qabudha. Haa ta'uyyuu malee osoo hin mil'atamin baroota hedduu lakkoofsisee jira. Jiraattonni aanaa Dandii naannoo Haroo Dandii jiraatanis loon obaafachuu irraan kan hafe faayidaa biroo haricharraa argataa akka hin turre dubbatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee sagantaa maaddii biyyaaf jedhuun akkuma Haroo Wancii Haroo Dandii miidhagsuuf karoorri qabamee irratti hojjetamaa jira. Jiraattonnis piroojeektichi abdii egeree dhalootaaf waa hedduu ni gumaachaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf akka dhalataa naannoo tokkotti piroojeektiin akkanaa iyyaadama jedhamee yaaduun isaa baay'ee nama dhiba jechaadha. Sammuu namaatti ni ulfaata. Haa ta'u malee immoo qabeenya guddaa kanarratti akkasitti yaadamuun isaa akka nama dhuunfaa tokkotti akka dhalataa naannoo kanaatti akkuma fedhii miira uummataa ilaalutti illee gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Piroojeektii hin milkaa jedhees immoo abdii guddaan qaba. Gaafa piroojeektiin kun gaafa xumurame akkuma kaasan carraa baay'ee qabatee dhufa. Maaliifin bu'uuraalee misoomaa rakkoon daandii, rakkoon bishaanii, rakkoowwan adda addaa akka rakkoo misoomatti naannoon kun qabu hin fura jedhee bira darbaa akkasumas rakkoo hojii dhabdummaa bal'aa naannoo kana keessa jiru hin fida dhabeen jira. Akkuma biyyaatti immoo dinagdee biyyaa keessatti hawwata turistii akka biyyaatti keessatti illee gahee guddaa qaba. Rakkoo hojii dhabdummaa akka biyyaatti jiru furuu keessatti piroojeektoonni sadarkaa biyyaa fi naannolee keessatti hojjetamaa jiran gahee olaanaa qabu. Jiraattonni godina Shawaa Lixaas piroojeektiin Haroo Wancii fi Haroo Dandii wal quunnamsiisuuf hojjetamaa jiru rakkoo hawaasummaa barootaa fuudhaa isaanitti ta'ee ture akka hiikuudha kan abdatan. Ibsaa fidee dhufaa, daandii fidee dhufaa, teelee fidee dhufaa, bishaan qulqulluu fidee dhufaa. Jijjiirama addaa fidee dhufaa namoonni as keessatti hojii dhabdummaa fi harka qalleeyyummaan baay'ee rakkachaa turan waan ta'eef kunillee hojii dhabdummaadhaaf hojii irraa hir'isee misooma garaagaraa kanarratti ennaa hirmaate qabeenya garaagaraa humnaa ol akka biyyattiitti illee kan fayyadu ta'uusaa beeknee itti gammannee fudhanneerra. Ijoolleen keenya baatee ishiin magaalaa adda addaatti bobbaatee jirtuyyuu otoo kun iddoo kanatti piroojeektiin kun dhaabbatee amma jedhamu kun fiixannoo ba'e garuu ijoollee keenya abdii guddaadha dhalataa dhufu jennee yaalla. Haroon Dandii magaalaa Finfinnee irraa fageenya muraasa irratti argamti. Akkasumas fageenyi Haroo Wancii fi Haroo Dandii gidduutti argamu kiiloomeetira 21 qofaadha. Kun ammoo carraa haroowwan lameen waliin misoomsuu ol guddiseeraa jedhu bulchaan aanaa Dandii obbo Tashoomee Xaafaa. Haroo Wanciis akkuma Haroo Dandii baay'ee haroo miidhagaadha. Qabeenya uumamaa baay'ee miidhagaa ta'edha. Godina lamaan kana jidduutti argamu. Hojii nama hojjetamuudhaaf deemus qabeenya uumamaa kana haroowwan kana lamaan walitti hidhuudha waan ta'eef fageenyi isaanii illee jidduu isaanii jiru baay'ee fagoo miti naannoo kiiloomeetira 21ti. Kanaaf hojiin hojjetamu kana jidduutti hojjetama. Misoomni dhufu kana jidduutti hojjetama. Hawaasa godina lamaan kana jidduu jiru walitti fidaa, walitti hidhaa. Kanaaf hojiin naannoo sanatti hojjetamu hawaasa kanarree walitti fidee diinagdeedhaan walitti fiduu, hawaasummaadhaan walitti fiduu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef hawaasni lamaaniyyuu godina lamaan jidduu keessa jirus kanaan baay'ee fayyadamaa ta'a jechuudha. Tokkoof diinagdeedhaan fayyadamaadha. Rakkoo misooma bu'uuraa jidduu kana ture ni hiikkata. Hawaasnis faayidaa guddaa irraatii argata waan ta'eef qaamni hundi kana tumsa gochuun deeggaruun nutti jiraata jechuudha. Misoomuun haroowwan lameenii rakkoo hawaas diinagdee godina Shawaa Kibba Lixaa fi godina Shawaa Lixaa furuuf qooda guddaa qabaachuu kan himan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaa obbo Tasfaayee Mirreessaa aadaa godinaalee lameenii mul'isuu keessatti illee haroowwan misooman kunneen gahee guddaa qabaachuu dubbatanii jiru. Piroojeektii kana duuba waan gurguddaatu dhufaa jira. Tokko carraa hojii uumuudhaan dargaggeessi bal'aaf guddaan godina keenya keessa baratee iddoo baay'eetti hojii dhabee taa'aa jira. Isaan kana guutuutti hojii keessatti galchuun carraa hojii uumuu piroojeektii danda'udha. Kana qofaa miti turistoota biyyoota alaa fi iddoo garaagaraa harkisuudhaan madda galii dabalataa maddisiisuudhaan godinni keenya magaalli keenya guddaatti akka beekamtu piroojeektii guddaa sana mul'isuu danda'udha. Kana qofaa miti madda galii maddisiisuudhaanis uummanni keenya hiyyummaa keessaa akka bahu dinagdeen isaa akka cimu wantoota isa duubaa dhufan baay'eetu jira jechuudha. Kanarraa ka'ee seenaa godina Shawaa Lixaa guddummaa uummata godina kanaa seenaa duudhaa safuu inni qabu daawwattoonni biyyoota alaa daawwattoonni biyya keessaa isaa ta'anii dhufanii arganii guddummaa isaa beekuu keessattis maqaa godina keenyaa beeksisuu keessattis piroojeektii gahee guddaa qabuu fi iddoo olaanaa qabudha.
Piroojeektiin maaddii biyyaaf jedhu humnaa fi qabeenya biyya keessaan kan hojjetamuudha. Muuxannoon misooma shaggarii fi paarkii Inxooxxoo gara naannoottis babal'achuun kallattii gaarii qabatee jira. Kanaaf sagantaa Haroo Dandii fi Haroo Wancii miidhagsuu keessatti ga'een uummata olaanaa akka ta'u hojjechaa jiraachuudha. Bulchaan aanaa Dandii obbo Tashoomeen kan dubbatan. Egaa piroojeektiin kuni dhugaa dubbachuuf taanaan erga kabajamuu muummicha ministeera keenyaa laawunchi godhan irraati kaasee qabeenyuma yaaduma duraan hin jirre fidanii qabeenyuma duraan jiru sana garuu walitti fidanii muuxannoon shaggar muuxannoon Inxooxxoo gadi ba'ee akka biyyaattis akka hojjetamuuf waan taasisaniif kana keessatti amma hawaasa sosochoosaa jirra. Abbootiin qabeenyaa, daldaltoonni, hojjetaan mootummaa, hawaasni hundi kana keessatti akka inni qooda fudhatuuf yeroo ammaa kana sosochiirra jirra, sosochii keessa galleerra. Kanaaf toora kanatti namni hundi fedhii guutuudhaan, hawaasni fedhii guutuudhaan waan qabuun qabeenya isaatiin kana deeggaruudhaaf, maddii dhaabbachuudhaaf kaka'umsaa fi fedhii olaanaatu jira waan ta'eef nus isuma kana hojjetaatii jirra.